Assalamualaikum hawaasa kiyya kabajamoo warri waa beeku maal jee seetan bu'aa waa afurii nama afur qofaaf beeka jaan bu'aa waa afurii nama afur qofaaf beekaa jaan takkaffaa bu'aa fayyaa nama fayyaa dhabu qofaaf beekaa bu'aa nageenyaa warra shororkaa qofaaf beekaa bu'aa dargaggummaadhaa warra dulloome qofaaf beekaa bu'aa jiruu tanaa nama du'e qofaaf beekaa jaan dhugaadha obboleessa kiyya ka ammaan tana fayyaan tuni gartee fayyaan ati qabdu tuni qabeenya caalu si fakkaachuu oolte agartee waan biraatiif hiraaru ka waan biraatiin if rabbashu obboleeyyan kee warra dhukkubsatanii mana yaalaa jiran dhaqiitii gaafadhu yeroo ammaan tanaa fadhiin teessan takkaa yookaan hawwiin teessan guddoon maali jii isaan gaafadhu siif himan osoo rabbiin waan fadhe takkaa immoo waan hunda nurraa hambisee fayyuma tana nuu kanneehii siin jaan kanaafuu ati ka fayyaa guutuu qabdu qabeenya caalu fayyaan ati qabdu tuni qabeenya caalu qabeenyaa olii akka ta'e sammutti ifi miitii guyyaarraa rabbii keetiif galata galchaa jiraadhu. Bu'aa nageenyaa warra shororkaa beekaa jiran dhugaadha tanaas obboleeyyan keenya warreen gartee nageenya maatiitiis haa ta'u nageenya ganda isaanii nageenya biyya isaanii dhaban itti saqiitii gaafadhu. Hawwiin isaanii guddaan maal akka ta'e irraanii barta guusan. Akkamitti akka gartee wanni isaan nyaatan gargoruu diddee wanni uffatan qaamatti ta'uu diddee isaan irraanii barta guusan. Kanaafuu ati ammaan tana kan nagee keessa jirtu waan xiqqoodhaa fi waan guddoodhaa jettee waan tahaatiif waan hin taane jettee nageenya mana keetii nageenya maatii keetii nageenya ganda keetii fi nageenya biyya keetii illee hin booreeshiniiti nageenya keetii fadhuun siin jaa. Bu'aa dargaggummaadhaa manguddoo qofaaf beekaa jiran manguddoo itti siqiitii gartee hawwiin isaanii guddoonii fi gartee fadhiin isaanii maal akka ta'e manguddoo irraa ni barta guusan isaanis osoo yaada qabanii osoo waa hedduu takka waan muuxannoo adda addaa osoo qabanii waa dalaguudhaaf ammoo dullumaaf harka martanii taa'u jiran. Kanaafuu ati ka dargaggeessaa ka ammaan tana gartee humna guutuu qabdu ka dargaggummaa keessa jirtu ani dargaggeesseettee harka marattee hin taa'in dargaggummaa ta'e waan hin taaneef bakka hin taanetti akkaniif hin qisaafne gaafa dulloomte ol jettee jiraachuudhaaf amma dargaggummaa ta'etiin gajjii dalagadhuun siin jaa waan addunyaatti illee si fayyadaa waan akhiratti illee si fayyadaa. Bu'aa jiruu tanaa nama du'e qofaaf beekaa ja'an osoo lubbuudhaan jirtu waan guyyaa boru si fayyadaa akkaniif dalagattuun siidhaan obboleessa kiyyaa. Kanaaf waan afuran kana warra beekeetti dalagatu rabbiin waa godhuun isin jaa.